Seenaan kun ergaa ajaa'ibaa qaba. Yooyyaa ashama akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaatu Yuunifoor. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa ajaa'ibaa baay'ee nama barsiisu siniif qabadhee waan hin dhiyaadheeruuf laayik gochuun jalqabdanii sheerii fi namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuun akka na waliin taatan kabajaan isin kan hin gaafadhu ani gammachiista shoomeeti. Guyyaa tokko barataan mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa barachaa ture barsiisaasaa mana cidhaatti argaa. Akkuma argeen fiigee dhaqee mararsiifatee dubbise. Eega dubbisee booda na bartee taa'ii yaa barsiisaa jechuun ni gaafata. Barsiisichi garuu bitaatti galee jennaan deebisee lakkii siin barree ati eenyudha jedhee gaafataani. Baratichis akkas jechuun itti dubbata. Guyyaa tokko hiriyaa koo jalaa sa'aatii harkaa baay'ee bareeddu hateen ture. Hiriyaan koo sun dhufee sitti himnaan sakatta'uuf daree keenya dhufte. Erga daree seentee boodas barattoota hundaan ka'aatii dhaabbadhaa nun jette. Nutis kaanii dhaabbanne. Ija keessan duroolfadhaatii gara keenyaa manaa yookiin immoo girgiddaatti galagalaa dhaabadhaa nun jette. Nutis kaanii dunuunfannee akkuma ati jette goone. Sanaan booda kiisii hunda keenyaa keessa sakatta'uuf yeroo jettu yoo dhufee narratti arge barattoonni mooraa guutuun natti kolfuu maatiin na loluu mana barnootaatiis ari'amuu hin danda'a jedheen baay'ee hollachaan ture. Sababiinsaa sa'aatii sana giphii koo keessatti kan baate anadha. Achumaan atis otuma sakattaatuu ana bira geesse. Sa'aatii harkaa sana kiisii yookiin immoo giphii koo keessaa ol baastee callistee mafuutee deemte. Daqiiqaa xiqqoo turtee hundumaa sakattaatee erga xumurtee boodas ija keessan banadhaatii as galagalaa jechuun nu gaafatte. Amma moo amma barattoota daree fuulduratti maqaa kiyya waamee na qaaneessa jedheen otuman holladhuu otuman girgiruu bakka keessanitti deebi'aa taa'aa nun jette. Erga teenyee booda sa'aatii harkaa hiriyaa koo sanaa fuutee kennitee fi eenyu biraa akka argite garuu hin dubbanne. Eessaa akka fiddes ijoolleetti hin himne. Yoom maqaa koo na waamee barattoota daree fuulduraa keessatti na qaaneessatoon jedhu dareetti nu dhiistee baate. Tarii biirootti nu waamuuf jedheen osoon si eeguu hanga har'aatti otoo na hin waamiin jirta. Maqaa koos hin dhoofne maatii koottis hin himne. Waggaa kana hundumaa jechuudha jechuun erga hin dubbadhee booda amma hoo na yaadattee yaa barsiisaa jedheen hin gaafadhe. Barsiisaan kiyyas na ajaa'ibsiifatee eeyyeen xiqqoo na yaadadhaa garuu anis kiisii yookiin giphii keessan dunuunfadheen sakatta'aa waan hin tureef giphii eenyuu keessaa akkam fuudhee si hin ilaallee ergan kiisii keessatti qabadhee argee garuu ija banadhee si ilaaluu nan danda'an ture. Akka ati barattoota daree kee fuulduratti hin qaanofneef beekaaman dhiisee jedhee natti dubbate. Barataan kunis baay'ee galateeffatee yaa barsiisaa koo ati jireenya koo keessatti waan guddaa waan na barsiisteef yoomuu taanaan si dagachuu hin danda'u jechuun wal biraa qajeelanii. Dogongoraa fi yakka hunda tarkaanfii fudhachuun qofa sirreessuun hin danda'amu. Akka namni sun of ceephoo taasifnes amala namaa sana sirreessuu ni dandeenya. Yeroo baay'ee nama badii qabu saaxillee akka inni jiruu isaa guutuu ofitti qaanfataa jiraatu godhuuf yaaduu malee balleessinee wal arginee wal bira dabarree waliif dhoksin hin beeknu. Seenaan kun nuuf garuu barnoota nuuf haa ta'u. Rabbi balleessaa keenya akkuma nuuf dhiisu nutillee nama balleesse ijaan argine hunda saaxiluurraa of qusannee bira dabarree barsiisuuf haa yaalluun ergaa seenaa guyyaa har'aati. Seenaa ajaa'ibaa kana kan arganne toora intarneetaarraati. Laayikii fi sheer gochuun obboloota keenyaan gahaa jechaa hanga yoonaatti waan na waliin turtaniif ulfaadhaa. Nagaa.